Attam jirtu ijoollee Oromoo, dargaggoo Oromoo, shamarran Oromoo attam jirtu fayyaa keessanii, nagaa keessanii. Har'a dhaamsa xiqqoodhaan qaba. Sesseenaatii sheerii walii godhaatii dhaamsa xiqqoodha kan hin qabu, dhaamsa dheeraa miti. Dhaamsi kunii gidduu kana waan ta'aa jiru, wanti ta'aa jiru wanta natti hin tolleefini. Dhaamsa tokkoon dabarsa jedhee jira. Dhaamsi kuni haalli amma jiru kun attami. Karaa dheeraa deemnee dhufneerraa wal'aansoon keenya waggaa dheeraa dura jalqabee waggaa dheeraa dura eega jalqabee immoo karaa dheeraa deemaa jirra. Karaa dheeraa deemaa dhufne amma eessa geenye? Maalirra geenye? Maalirra geenyerraa maal hojjetaa jirra? Iddoo kam jirra kan jedhu mee wal gorsuudhaa fi karaarra wal buusuun barbaachisaa ta'ee natti mul'ate. Baay'ee barbaachisaadha. Amma yeroo kanatti maaltu nu barbaachisa? Maaltu nu barbaachisa amma? Maaltu nu barbaachisa? Eessa geenye isa jedhu kana ilaaluudha. Waggaa arfan darbe kana Oromooni humna guddaadhaan lolaa ture. Lubbuu baay'eetu itti qisaasame. Nama baay'eetu itti dhume. Wal'aansoo guddaatu godhame. Gaaffii gurguddaatu dhiyaate. Gaaffii gurguddaa dhiyaate. Wal'aansoo baay'ee godhame. Gaaffiin kunii eessa lixee? Qilleensuma keessatti dissipeetii godhee eessa lixee? Maaltu ta'ee? Eessa ga'ee? Deebi'eeraa? Hin deebine? Maalirra jiraa? Kan jedhu nama garagalee gaafatu hin argu. Namni akka amma istaatasii amma irra jirru kana yeroo galagallee ilaallu waan moo'umsi argame fakkaatee namni gara sirbaatti, inumayyuu gara wal loluutti, inuma gara wal nyaachuutti, inumayyuu diinaaf karaa kennuutti waan akkasitti deebi'ee waan wal'aansoon dhumee itti fakkaata. Wal'aansoon kuni bu'aa buuseera, eeyyee buuseera. Piroosesiin isaa jalqabeera, jalqabeera. Maaltu ta'e? Abiifaan taayitaatti dhufanii poolitikaa siyaasiyaadhaan kan hidhaman namoota baay'eetu hiikame. Wanti gaggaariin hojjetameera. Garuu kuni piroosesiitu jalqabe. Wiilii isaatu tocho'uu jalqabe. Piroosesiitu jalqabe malee eessayyuu hin geenye wal'aansoon. Gaaffii gugurdaan inni gaafatamaa ture mee xiqqoo ishee isin yaadachiisuun barbaada. Amma har'a yeroo teenyee of gamaaggamu yeroo of ilaallu waan wal'aansoon dhumee nutti fakkaata. Wal'aansoon dhumeeraa nutti fakkaata. Wanti nuyi irraanfanne wal'aansoon dhumee namni taayitaa irratti faa wal lolu. Anatu dursaa achi gaa, anatu dursaa achi gaa, anatu dursee achi gaa isa jedhu irratti waan wal lolu natti fakkaataa jira. Maaliifi aktiivistoonni tokko tokko gadi ba'anii aariidhaanii humnaan hayiliidhaan haasa'aa jiru gidduu kana. Ganaadha wal'aansoon inni. Gaaffiin sabaa gaaffii gugurdaa ture. Gaaffii abbaa biyyummaa, gaaffii lafarraa buqqa'iinsa isa deemaa jiru dhaabuu, gaaffii Finfinnee, gaaffii afaan Oromoo, gaaffii jajjabaa, gaaffii baay'eetu waa'ee barnootaatu gaafatame, waa'ee afaaniitu gaafatame, waa'ee lafarraa buqqa'uutu gaafatame, waa'ee risoorsii ofii, hiree ofii murteeffachuutu gaafatame. Kana keessa gaaffiin tokko deebi'eera ilmaan Oromoo. Gaaffiin tokko hin deebi'e. Wal'aansoo xumureera hin xumurre jechuudha. Warraansooni hin jalqabe malee hin xumuran. Amma har'a kana maaltu jira? Sabi ammallee buqqa'aa jira.
namni dhumaa jira, beela'aa jira. Harargee irraa namni miliyoona tokko walakkaa buqqee lafa lixuun kadhattuu ta'e karaa irratti yaa'ee. Gumuz keessa warri Gumuz ariitee warri karaa Asoosaa ariiteetu kunoo Naqamtetti namni 70,000 caalaan guyyaatti seeneetu kadhataa ta'ee karaa irratti gargaarsa barbaada. Najjoo keessatti, Mandii keessatti, Mana Sibuu keessatti akkasitti yaa'ee kadhataa jira. Kun attentionii mootummaa biraa argateera. Hamma ammaatti waan hin argin qabu. Attentionii argachuusaa. Kan Harargee attentionii argateera hin argan. Har'a inumayyuu Baalee keessatti namni keenya dhumaa jira. Attentionii argateera hin argan. Ammoo nuyi maalitti jirra? Nuyi maalitti jirra? Nuyi kan nuyi itti jirru akka wanti hundumtuu dhumee warri achi keessa seenee wanta walitti galagale fakkaata. Aktivistoonni abaluun abaaru, abaluun utaalanii abaaru, abaluun walii keenya abaarutti galagale. Baay'ee qaaniidha kun. Nuyi ilmaan abbaa tokkooti. Ilmaan abbaa tokkooti. Namni dhagaa walitti darbatu ilmaan abbaa tokkooti isa jedhu sana negeetii godha. Isa eksii gochaa jira. Bahaa lixaanii tokko kaabaa kibbaan tokko Oromoon jedhameetu wal'aansoon jalqabame. Isa dura dhaabbataa jirta yeroo ganda abaluuti jettee nama arrabsitu. Maybe nama tokko jibbuu dandeessa. Yoo nama tokko jibbite namni 20 obboleessa keetti keessa. Waan nama gaddisiisu waan waggaa 40 hin turretu har'a ta'aa jira Oromoo keessatti. Wal arrabsuu, wal abaaruu osoo foonni lafa jiru culullee waaqarraa wal loltee jira. Waan akkasii kanatti jira Oromoon har'a. Eessayyuu tarkaanfii tokko hin deemne. Deebiin saba keenya tokkoyyuu hin deebine. Har'a kaaneetu kanarratti wal lolaa jira. Kanarratti wal arrabsina. Mee seenaa tokkoon isinitti himu. Warri Palestiiniyaanii akkamittiin badanii lafi isaanii utuu cafaqamuu dhufee addana ga'e beektu. Tokkoffaa Palestiiniyaanii wal gurguru. Arabi horiidhaan wal gurgura. Baay'isee wal gurguru. Lammata'oo diina isaanii booddee dhaabatu arguu dadhabu. Diina isaanii sana booddee dhaabataa jiru isa humna guddaa qabu, isa horii guddaa qabu, isa diina isaanii sana faayinaansii godhu arguu dadhabu. Manatsarii Nazaara manatsarii sana argachuu dadhaban. Diina isaanii boroo dabarsanii diina isaanii sana arguu dadhaban. Diina jabaatu nama isa na lolu kana booddee jira yoo jette dafteetu iddoo tokkotti dhufta. Durii kaniti bosonuu warabboo ittiin ajjeeftu yeroo isaan wal haa'an yeroo isaan gaafaan wal rukutan warabboodha bosonuun yeroo wal haa'u kana waan miiraa guddaa keessa seenee fi namatti qaxxisu nama eebootti darbatu namu. Oromooni miiraa hin barbaachifne keessa seenee jira. Abalu ganda abaluuti, abalu as, abalu achi jedhetu addaan walitti bu'a. Yeroo kana diinni eeboo qabatee sitti qaxxisaa jira. Warabboon akkasitti du'a. Qeerransa agartanii yoo ta'e yeroo warabboon lama wal ha'u dafee itti lafa qontootaa tokko ishee keessaa qabachuudhaaf. Oromooni yeroo wal ha'u kana diinni karaa booddee akka itti dhufaa jiru hin ilaalu. Uummata attamii akka inni ta'e na dhibaa jira. Baay'ee na gaddisiisa. Sadarkaa kanatti gadi bu'uun keenyas baay'ee na gaddisiisa. Yeroo ijoollee amma nuyi tokko diina nyaapa Oromoo duuba dhaabatu hin agarru, hin dandeenyu, arguudhuma hin dandeenyu. Maaliif seenaadha hin dubbifnu gatteenye. Akkatti addunyaan kun opereetii gochaa jiru hin ilaallu. Eenyu fa'i kan Abiyyi fa'aa fide jechi kaa'e. Qeerroon lolteetti. Garuu isaantu fide sitti hin fakkaatin.
nama fidee achi isaan kaa'ee jira. Namni isaaniin achi kaa'e kuni isa darbees isatu gargaaraa ture, isa kanas isaantu gargaaraa, isa booddee dhaabatu. Isaan Oromoo attamitti ilaalu? Beektu akka isaan itti Oromoo ilaalan? Oromoon akka raammootti ilaalama isaan biratti. Akka raammootti, akka namaatti miti, akka raammootti ilaalama. Yoo dhumes, yoo du'es, yoo bades akka dhala namaatti ilaalamaa jiru Oromoon isaan biratti. Oromoo hammamtu dhumaa jira. Yoo inni keessatti qeera. Human Rightiin dubbateera. New York Timesiin dubbateera yeroo namni miliyoonii tokko tuqaan 5 buqqa'u dubbateera. Har'a yeroo Gumuz keessatti akkasitti wal qalu New York Timesiin dubbateera. Warri BBC dubbataniiru. Maaliif hin dubbatan beektu? Oromoon isaaniif raammoodha. Nama miti Oromoon isaaniif. Tokko kan lammata immoo Oromoodhaaf pilaanii guddaa qabu. Oromoodhaaf pilaanii qabu. Pilaanii isaan Oromoodhaaf qaban beektu? Akkuma isa lafa Palestiiniyaanii sana osoo Palestiiniyaaniin hin beekin maappii hojjetanii ila Palestiiniyaanii asitti cafaqnee gashineetu ishee kaan West Bankiitti ishee kaan immoo Gazzaa keessatti gashinee marsinee achitti kokkee ishee kana qabna jedhanii waggaa 50-60 dura ba'e pilaaniin sun. Har'a gadi baasanii intarneetii irra kaa'an. Ilaala dhaqaati. Maappiin already nuuf ba'eera nuyi. Oromoodhaaf maappiin ba'eera. Oromoon hin beeku kan. Eenyutu baasa? Isa humna guddaa qabu sanatu baasaa taa'e. Isa albuudaa keenya barbaadu. Isa lafa keenya barbaadu. Isa coomaa lafa keenya qotachuu barbaadu. Isa warqee lafa keessaa, pilaatiiniyemii lafa keessaa baafachuu barbaadu. Isa buna nagaduu barbaadu. Isa saliixii gurgurachuu barbaadu. Isa caatii nagaduu barbaadu. Isatu daldaltoota biyya keessaa wajjin walii galee pilaanii irratti baasaa jira. Oromoon kana beeka? Hin beeku. Har'a Oromoon buqqa'uu dhaabeera? Hin dhaabne. Maaliif dhaabachuu didi? Kana gaafattaniittu ijoollee. Maaliif dhaabachuu didi? Maaliif pilaaniin sun already setii godhanii lafa kaa'aniiru isumatu hojjetamaa jira. Mootummaan dhufuu isa hojjeta utuu hin jaallatin maaliif kokkee karaa booddeedhaa isaan jaaddanatti kaa'anii hojjechiisu. Warra guddaatu karaa booddee humna guddaatu jira. Jira kanatti isaan hojjechiisa. Utuu hin jaallatin hojjetu. Kanaafitu Oromoo dura wal'aansoo guddaa dhiiga guddaa kan gaafatu dura dhaabatee jira. Oromoon kana beekaa? Akka nama argu kanatti hin beeku Oromoon kana. Kanaaf wal lolu. Kanaaf gandatti waliin. Kanaaf waa'ee gandaa odeessa. Kanaaf afaan nyaaphaatiin waa'ee dhaaba kan saatii dhaaba Oromoo gadi ba'ee nyaapattaasaa. Yaa afaan Amaaraatiin haasaa gadi yaa'ee. Baay'ee salphi. Baay'ee nama salphi. Nama jibbisiisa kun. Ijoolleen Oromoo waggaa 40 duratu nu gargar hin baanu. Kaaban jennu. Kibban jennu. Ba'an jennu. Dhiyaadhan jennu. Baadhiyan jennu. Islaaman jennu. Kiristiyaanan jennu. Gargar ba'aa yeroo jedhan hin baanu jedhanii boolla tokkotti awwaalaman. Ijoollee warqee dheedhii fakkaattu. Maal jechuudha kun? Kuni nuufi yoo xiqqaate fakkeenya nu ta'uu irra ture. Fakkeenya nu ta'eera? I don't think so. Fakkeenya nu taane. Har'a waan hin taane ganaa homaa wallaansoo inchii tokko gara fuulduraatti hin butan. Har'a daatti wal lolu. Abalu akkas godhee, abalu akkasii, abalu akkasii. Ganaa waan utuu diina isa iskiriinii booddee jiru, isa kaartanii booddee jiru sana agarte har'a addanatti waliin nyaattu. Taankisitti alaammatee jiru. RPGdhaa fi 50 kaliberii akkasittiin sitti afamuuzii deeffatee jiru utuu agarteeti har'a addanatti waliin loltu. Ganaa lola guddaatti qophaa'aa jira Oromoo. Yoo dhuguma bilisummaa barbaade. Garbummaa barbaadda taanaan the easiest thing gochuuni wal warrabsuus hin barbaachisu. Dhattee harka kennitee gaaffii kee hundumaa kaaftee harka kennuu duwwaadha. Harkuma kennitee gabbartee jiraachuu dandeessa. Maaliifi gooftaa kee duriiti waan taaraamini wal beektaa si ajajaa si dhiitaa maan jedhu gurshaan moosii kenna dabarse. Garuu lafumaa kaatee akka namaatti hin dhaabadhaa.
akka dhiiraatti dura dhaabadha akka jannaatti dura dhaabadha jettee lafaa kaatee ofuma keetii immoo galagaltee walloota walirratti propagaandaa afuufta wal arrabsita arraba gagga'ee arraba aadaa keenya ala ta'e dhalli Oromoo dhagahuu hin barbaanne waan akkasii kana walitti darbataa irra amma seera baay'ee nama gaddisiisa kana arguun abdii nama kutachiisa dhugaa dubbachuudhaaf garuu maal gochuu dandeenya kosiidhuma kana guurree gara fuulduraatti deemuu danda'u nurra jira hamma dandeenyetti gorsuu itti himuu politikaa warra geggeessa abaluu geggeessa asin kinami kun waliin jaalu natti fakkaata warri politikaa iyyuu immoo yeroo inni tokko dura bira dhaabatee achi dutu aboo cal jedhu hin arrabsini inni obboleessa keetiin jedhu inni political leaders warri jedhaman kuni enjoy godhu san namni jalaa dhaqee nama kan biraa arrabsu agarte akkammoo borga nama kam inni gamaamoo dhufee isaan arrabsu beekan kuni akka waaniidha gara booddeetti akka nama harkisu hin beekan maaliifi dantaa ishee har'aa duwwaa laallatu political leaderiin tokko namni tokko dabballeen isaa tokko qomoo isaa ka'ee yeroo haadhoo isaa obboleessa isaa gama dhaabatu yeroo arrabsu itti galagalee lakki yaadarratti wal dhabna malee waliin arrabsina waan gargar diigu waan islaama jedhu kiristiyaana jedhu ba'a iya jedhu ganda jedhu hin dubbatinaa hin jedhan gadi ba'anii hin balaaleffatan calma enjoy godhu enjoy noo godhu bakka ta'anii yeroo isheen ijoollee xixiqqoon gadi baatee akka barbaadde wal arrabsitu kana gadi ba'anii at least civility wayii tokko akkuma nama guddaatti aktii agoonu akka qomoo responsibility tokkotti akka qomoo wal'aansoo keessa darbee dhufee tokkotti akka qomoo future qabu tokkotti akka qomoo gara fuulduraatti biyya ijaaruudhaaf deemu Oromiyaa ishee jedhamtu ijaaruuf deemu tokkotti lakki mee safuudhuma qabaannu waliin jedhan hin dubbatan enjoy godhu yeroo ijoollee wal arrabsitu ijoollee buna jalatti dhalate yeroo jedhee asii qubatti qabee arrabsu dhiisi akkasi inni kun ma islaamaa yeroo jedhu dhiisi hin jedhan enjoy godhu hin jaallatu maaliifi isaanis ijoollee sanarraa gargar hin jiran gar tokkuma jira ijoollee miti xiqqoo kanaa wajji wal qixxeedha kanaafi waan akkasii kanaa baay'ee waan nama gaddisiisu utuu dhaabne gaariidha tokko lammata immoo waa'ee yeroo haasofnu afaan amaaraatiin wanti nuyi haasa'u nurra jiru nyaapha akka gammachiisu nyaaphaa fi informationii akka kennu osoo hin taane gaariidha amma nan dhagaa waa'ee dhaaba tokkootu gadi ba'anii amaarinyaadhaan haasa'u uummata amaaraatti haasa'u waa'ee dhaaba Oromoo tokko amaarri itti gammadaa tokko lammata immoo informationii keessaa funaannata itti attaakii godhu sanatu keessaa funaannata first hand informationii laattaaf jechuudha gadi baatee dhaaba tokko dhaaba Oromoo tokko hamma fedhe alaaffatu hamma fedhe laanqucaa ta'u teephaa ta'u maateriin godhu kun garuu gadi baatee qomoo kee tokko dhiiga kee hidda kee tokko gadi baatee afaan amaaraatiin amaaratti yeroo dubbattu waan si jaallatan sitti hin fakkaatin hin soobu amaara hin beekna bara isaanii inumuun kaareejisi godhu jagna kun maaloodha kun isin jedhu isaanii informationii isirraa barbaadu amaaratti haasa'utu nurra jira of course haasa'u nurra jira maaliif haasofna beektu yeroo isaan keessa ba'anii waa'ee isaanii itti haasofna waan isaan ta'an itti himna evidensii itti dhiyeessina sobduudha isin kana gootan kana sobdan kana godhan waan qabatamaadha wajjinitu itti dhiyaanne itti dubbanna amaaratti waa'ee isaanii itti waa'ee kootti himu waa'ee saba kootii itti dubbannu abalutu balleesse abalu kana godhe hin jedhuun maaliifan qomoo koo saaxila amaara biratti maaliifan haasaa afaan amaaraatiin maaliifan advantage sana kennaaf maaliifan walii koo gidduutti ofii koo gorfadhu waliin gorsinu maaliif please dhaaba waan akkasii kana waliin laaqinaa
afaan amaaraa yoo haasa'uu barbaadani afaan amaaraa jechuun beekumsa miti garbummaatu nutti fide inmoo itti qaanuuf garuu yeroo of defendi gochuun nurra jiru yeroo afaan isaaniitiin maaliifan isaanii fi deebii kenna beektu tokkoffaa ummatumti amaaraa suni miidiyaa isaanii dabballoota isaanii irraa akka isaan konfidensii hin qabne akka isaan konfidensii isaanii withdraw godhan akka isaan itti qaana'aniif afaan amaaraatiin itti himan waan an beeku waa'ee isaanii waan an beeku kanaafan dubbadha maaliif isaan wal gidduutti dubbii itti kaasa maaliif wal gaafatu akka isheen wal gurgurtu akka isheen wal qalchiisaa turte kana teknika isheen dhimma walitti baatee sasee wal balleessitu kanan itti hima maaliif konfidensii akka isaan luuzii walirraa godhaniif akka isheen wal nyaattuufan itti hima malee nuyi rakkina nu gidduutti jiru afaanuma keenyaan utuma danda'ameeyyuu immoo asirratti dubbachuu dhiibnee dhossinii walitti haasofne gaarii ture. Kanaaf maaloo warri afaan amaaraa baay'ee simboon beektani barre please isaa hinaasa'ina afaan amaaraatiin. Afaan amaaraatiin hinaasa'ina jechuun koo yeroo waa'ee Oromoo dubbannu afaanuma Oromootiin walitti dubbannu wala gorfannu wanta immoo dhaqee korroosiif ta'e haasaggadhee achiidoo asiidii kan darbatu kan nama miidhu walitti hin darbannu hamma danda'ame gorsa karaa ta'e wal gorsuu wal guddisuu wal kunuunsuu isa balleesse deebisuu yoo deebi'uu baate immoo hisaaba isaa argata gaaf tokko abbaa fedhe ta'u maa abbaa fedhe waa liidarii barbaade ta'u seenaa jalaan ba'u yoo chaansiin argame immoo firdiitti dhiyaatan ni mataan isaa waan godheef kanaaf hundumaatti jiru yeroo qaba har'a garuu diina guddaatu nu dura jira diina sana kaadhala nazaara jedha Arabi manitsal jetti afaan amaaraa afaan Oromootti immoo ofila isattiin ilaalan jedhama isaan ija keessa kaadhaati kaartiin duuba isa jiru sana eenyutu duuba jira mootummaa Itoophiyaa eenyutu wayyaaneen eessa jirti positionii wayyaanee har'a eessa loo profaayilii fudhatteetti maal hojjetti wayyaanee maal hojjetaa jirti calmattee taa'aa jirti isinitti fakkaata Shaabiyaan maal hojjetaa jira calmadee Shaabiyaan isattaan waggaa dhufu koffii exporterii ta'uudhaaf qophaa'aa jira beektu mini kana warri kan biraa warri Arabaa warri Saawud Arabiyaa kun maaliif akkas eegee raasu maal barbaadu kana hunduma isaa ilaaluu nu barbaachisa isinitti hin baay'isu baay'ee naasa'ee waaqayyo isinaa eebbisu adaraa yaalmaan Oromoo nuyi tokko nuyi obbolaadha nuyi haadhoodha ilmaan abbaa tokkooti nuyi ilmaan abbaa tokkooti diina guddaatu nu fuuldura jira nama hamaa nu qabate bineensa nu qabate gara jabeessa nu qabate nama hamaatu nu qabate diina hamaa nu qabate waggaa 150 dhiiga keenya dhangalaasan ammas immoo itti fufanii ijoollee keenya dhiiga isaanii akka isaanii dhangalaafne hamma nu danda'ametti dhofannee utuma walitti hadhoofne illee dhadhaa afaa wal dibnee walitti haasa'uudhaaf garaa habal'annu jedha waaqayyo isin gargaaru ma'assalaam